yaadadhu jedha. Kanaaf yeroo dargaggummaa incima mana waaqayyoo dhaquun waaqayyoon tajaajiluun incima rakkina guddaadha jechuudha. Kanaaf jedhee waaqayyoo yeroo sana yeroo humna qabu dargaggeessa jechuun egaa beektuu dhagaa quruxumsee nyaachuu hin danda'a. Dhiibee girgiddaa kanatti dhiibee cimatuu hin danda'a. Humna yeroo sana qabu jechuudha egaa. Baay'ee humna qaba. Akkuma keessa dabarree jechuudha. Keessa dabarree laata? Keessa irraa keessa dabarree? Keessa irraa hin dabarree lakkaa. Ani waan dabarreetti fakkaate. Kanaaf dargaggeessa egaa akkuma beektanii beektu baay'ee isaa yeroo wal qabanii wal'aansa wal qaban illee wal kuffisuun hin cimaa. Kanaaf yeroo dargaggummaa keetii waaqayyo uumaa kee yaadadhu, waaqayyoon kadhadhu, mana waaqayyoo dhaqii kan jedhu. Kanaaf yeroo dullooman itti cima sababa ta'eefi ara dugda koo kan dhukkubaa jira mataskaana hunda konoo mee torbee yaadamee jedhu yookaan immoo iftaan hin naqa jedhu malee amma kee achi naqaa iftaan achi naqaa iftaan immoo mataskaana akkasii naqan jedhan hin cima akka yeroo sanaa miti jechuudha. Kanaaf yerooni obboleessi keenya dubbatee yerichi amma yeroo humna qabnudha. Yeroo humna qabnu sanaa sosochoonee waan galaa kaachuu qabnaa kan jedhamudha. Galaa hin kaannu taanaan callisnee dhumaa waaqayyoo fi waan tokko hin keenyu yoo ta'e bor yoo dhumne yookaan humni keenya yommuu dhumu qo'aanoo amma kanan godha hojjennee nuti cimuu hin danda'a. Wanta nuyi gochuu jennu hundumtisaa nuti cimuu sababa danda'uu fi nutis immoo egaa kana beeknee qophaa'uun nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa namni hundumtiyyuu waaqayyoonii waaqa isaa waaqa jiraataa haa kadhatu haa galateeffatu mana waaqayyoo dhaquunis har'a addana dhufnee addana taa'uun waan tokko dhageenye galuun keenya waaqa bukkeetti waan guddaadha. Eebba argannee akkasuma immoo ganama dhufnee ganama hirriba keenya dhiibnee qursii dhiibnee dhufuun keenya maal argachuudhaaf? Maal akka argannu? Eebba argachuudhaaf. Garuu ganama baay'een keessa irraa ta'ee hin beeku. Kidaanii gaafa goonu namni ameen jedhu hin jiru. Daftanii hin dhuftanii maaliif? Ganamatu daftanii dhuftanii yeroo kidaanii gaggeeffamu yeroo dinaa waan tokko jedhamu ameen jetteen dhukkubsatteen ciisin kan jedhamu jedhamni. Kanaaf ameen jechuun barbaachisaadha. Dhuftanii yeroodhaan yeroo kadhannee yoo waliin kadhannee kadhannaan dhuunfaa fi kadhannaan waliin kadhatan adda addummaa qabaa jedha. Inni dhuunfaadhaan kadhatanii abbaan qofaa masaa waan jedhu jedhee kadhatu. Inni garuu waliin kadhatanii kadhannaa paawurii kadhannaa jabaadha jechuudha. Kanaaf ganama yeroo kidaanii gaggeeffamus yeroo kadhannaan gaggeeffamu hundumti keenya dhufnee dhaabbannee waaqayyoon kadhannu. Kidaanii yeroo gaggeessuunis qiddaasiis yeroo ta'u dhufnee waaqayyoon kadhannee waaqayyoon ameen jennu. Ameen jennaan fudhadheeraa waaqayyoo qabadheeraa jechuudha.